Kabajamtoota hordoftoota kiyya. Kun chaanaala Musee Tiyuub. Addunyaan dijitaalaa yeroo ammaa karaa tokko qofa osoo hin tahin karaa hedduun galii argachuun akka danda'amu ni beekama. Isaan keessaa hangamni duraa yuutuubii akka ta'e beekamaadha. Garuu sababoota adda addaatiin osoo hin fayyadamin taa'aa jirta taanaan har'a booda furmaata siif qabadheetiin jira. Chaanaaliin kun siif haaraa taanaan sabiskiraayib godhuudhaan yaada yoo qabaatte naa barreessi. Viidiyoon kun yoo sitti tole laayik godhuudhaan na hordofi. Let's go. Nama hedduun arge yuutuuba jalqabuu kan barbaadu. Ani yuutuuba jalqabuun kabajee waan beekurraa beekumsa isaa namoota biraan ga'uuf yaadaas fedhiis qabu. Garuu yeroo hojiirra oolchuuf jiru sodaan tokko isa dhaaba. Namni maal naan ja'a? Namni yoo nakkofle'oo yoo viidiyoon koo namoota bira hin geenyoo jechuun yaaduu jalqaba. Irrattis garuu yaada isaa garaatti qabatee tarkaanfii jalqabaa osoo hin fudhatin achitti hafa. Dhugaan jiru garuu namni waa'ee kee maal akka jiru to'achuu hin dandeessu. Ati waan amantuu fi waan namaaf bu'aa qaba jettee yaaddu qabaannaan namni muraasni si jajjabeessa, kan si qeequs jira, kan biraa ammoo callisee bira dabra. Kun jireenya keessatti waanuma jirudha. Yoo yaada nama hundaa hordofte, nama hunda gammachiisuuf yaalte kaayyoo kee bira gahuuf ni rakkattaa jechuudha. Namni baay'een yuutuuba jalqabuuf waan guddaa tokko eegu. Kaameeraa qaalii, bilbila haaraa, bakka bareedaa, sagalee qulqulluu fi meeshaalee adda addaa qabaachuu barbaada. Garuu yeroo baay'ee rakkoon guddaan meeshaa dhabuu miti. Rakkoon guddaan sodaaf jecha jalqabuu dhabuudha. Bilbila ati harkatti qabduunillee jalqabuu ni dandeessa. Viidiyoo kee jalqabaa namoota kuma hedduu bira gahuu dhiisuu danda'a. Garuu sun waan si dhiphisuu miti. Jalqaba irratti kaayyoon kee beekamaa ta'uu osoo hin taane hojjechuu fi muuxannoo argachuu qofa ta'uu qaba. Wanti biraa namoota hedduu duubatti deebisu. Ofii isaanii nama biraa wajjin wal bira qabuudha. Namni sun yeroo gabaabaa keessatti milkaa'ee ani maaliifin akkas hin taane jedhanii yaaduudha. Garuu ati jijjiirama inni har'a qabu qofa argita malee karaa dheeraa inni keessa dabree dhufe hin agarre. Yeroo inni dogoggore, yeroo namni viidiyoo isaa nama daawwatu dhabe, yeroo inni barachuu fi of fooyyeessuuf itti dadhabee yookiin itti dhamee ati hin agarre. Kanaaf immoo imala kee nama biraa wajjin hin madaalin. Xeeqni yoo dhufe hoo mataan isa dhukkuba qabaa? Lakkii. Namni si qeequ hundi diinaa miti. Namni sun waan ati fooyyeessuu qabdu si agarsiisuu danda'a. Namni biraa immoo waan ati hojjechaa jirtu hin hubanneef si qeequu danda'a. Kanaaf qeeqa hunda gara onneetti fudhachuu hin qabdu. Waan irraa barachuu dandeessu fudhadhu. Waan si miidhu qofa immoo bira dabre. Gaafii guddaan ati of gaafachuu qabdu. Namni maal naan ja'a jettee of cinquu hin qabdu. Garuu ani maaliin addunyaaf qooduu danda'a? Maaliin nama gargaaruu danda'a kan jedhu irratti of ceepha'uu qabda. Ati yuutuuba irratti maal agarsiisuu barbaadda? Seenaa, beekumsa, muuxannoo kee, aadaa, barnoota yookaan waan nama biraa gargaaru tokko qabaachuu qabda. Sababni kee yoo ifa ta'e qeeqni nama biraa dhufulleen hamilee teessi cabsuu hin danda'u. Jalqaba irratti namni si hin beekne ta'uu danda'a. Viidiyoo kee nama muraasni qofti ilaaluu danda'a. Yeroo tokko tokko viidiyoo ati hamilee guddaan irratti hojjettee laffaate namoota barbaadde bira hin ga'u. Kun nama abdii kutachiisuu danda'a. Garuu keessa isaa barumsi guddaatu jira. Ati maal akka hojjettu, maal akka hin hojjenne, akkamitti haasa'uu akka qabduu fi maal dhiisuu akka qabdu namoonni fedhii akka qaban suuta barachaa jirta. Kanaaf yuutuuba jalqabuuf yeroo qophii eeggachuu hin qabdu. Namni qophaa'ee jalqabu baay'ee muraasa. Yeroon sirrii inni guddaan yeroo ati tarkaanfii jalqabaa fudhattudha. Viidiyoon kee jalqabaa hanqina qabaachuu danda'a. Sagaleen kee yeroo dheeraa booda kan addaa ta'ee arguun hafan qabu. Garuu yoo jalqabde har'a irraa barachuu jalqabde waan tokko yaadachuun barbaachisaadha. Namni har'a si qeequ ati of fooyyeesse si arkee namni har'a si qeequ ati of fooyyeesse si arkee bor waan biraa yaaduu danda'a. Garuu ati carraa sodaa qofaan dhiifte sana yeroo dheeraa booda yaadachuu dandeessa. Kanaaf yaada nama tokkoo sodaachuun carraa kee cufuu hin qabdu. Gaafa jijjiirama fidde har'a namni si hin beekne hundi si baruu danda'a. Garuu namni hundi sadarkuma san irraa jalqaba. Namni har'a hordoftoota hedduu qabu yeroo tokko viidiyoo isaa ta jalqabaa maxxansu. Namni har'a chaanaala isaa daawwatu namoota amanamoota muraasa qofaatu isa daawwataa ture. Garaagarummaan jiru sodaa dhabuu isaa miti. Sodaa isaa waliin tarkaanfii fudhachuu isaati. Kanaaf yuutuuba hojjechuu yoo barbaadde namni maal naan ja'a jettee sodaachaa jirta taanaan of gaafadhu. Ani yoon har'a jalqabe waggaa tokko booda eessaan jira? Yoon hin jalqabne waanumaan har'a qabu sanaan qaba. Garuu yoo jalqabde
waggaa tokko booda muuxannoo beekumsaa fi hojii ati ofii keetiin ijaarte qabaachuu dandeessa. Kanaaf waan namni jedhu hunda hin sodaatin. Kabaja namaa eeguu qabda. Garuu murtee jireenya keetii yaada namaa hundaan barcuma hin dhorkin. Waan gaarii fi namaaf bu'aa qabu tokko qabda taanaan jalqaba obboleessoo. Tarii viidiyoon ati guyyaa irraa xiqqoo jettee tuffattu nama tokkoof jijjiirama guddaa fiduu dandeessii beeki. Dhuma irratti YouTube irraa milkaa'uuf wanti si barbaachisu kaameraa qaalii miti. Wanti guddaan itti fufiinsa YouTube viidiyoo tokko torbaanin dandeessu viidiyoo 2 itti fufiinsa qabaachuu qabda. Kan biraa wanti qabaattu obsaa fi yaada kee hojii irra oolchuudha. Taa'anii namni maal naan ja'a jechuun salphaadha. Garuu ofii keetiif carraa kennuun murtee jabaadha obboleessoo. Kanaaf bilbila kee qabadhu, waan ati beektu dubbadhu, viidiyoo kee hojjedhu, maxxansi. Viidiyoo jalqabaa kee irraa milkaa'ina guddaa eeggachuu hin qabdu. Kaayyoon isaa tokko qofa haa ta'u tarkaanfii jalqabaa fudhachuun waan guddaadha. Sababoota YouTube hojjennee galii harkachuu irraa si dhohilee sitti himuuf ani qophiidha. Free audio post production by alphonic.com